dhugaawwan sodaachisaa yeroo jaalalaa keessa jiru eenyuun deessitti mun dandeenye torban sitti hima. Inni tokkoffaan dubara hawwatte jechuun si jaallate jechuu miti. Atiraakti sitti ta'uu dandeessi. Si waliin taphachuu, si wajjin dudubbachuu fedhuu dandeessi ta'a. Sana jechuun garuu si jaallate jechuu miti. Hariiroo si waliin jalqabuu ni barbaadde jechuu miti. Garuu si'a tokko atiraakti sitti taanaani adeemsi ni jiru baay'ee salphaadha. Adeemsa kana hubachuu barbaadde immoo viidiyoo nan garaatu hojjedhe sirriitti dhaggeeffadhu. Gara fuulduraatti kanan hojjedhu sirriitti ilaali maaliif ree viidiyoo tokko qofaan waan hubatamee dhumu miti. Inni lammaffaan qormaata siif qopheessiti. Qormaata si qoruu baay'ee jaallatti. Koosaati xiqqoorraa rabsii xiqqoorraa jalqabdee hanga imooshinaal geemii yookaan miira kee chaalenjii gochuurra illee ga'uu dandeessi. Kanammoo kan isheen gootu jabina kee ilaaluudhaaf. Yoo qormaaticha quftee kabaja siif hin qabdu jechuudha. Kabaja siif dhabdee jechuun immoo xumurameera jechuudha. Si jaallachuu dandeessu. Si waliin gaa'ela dhaabbachuu hin barbaaddu jechuudha. Inni sadaffaan bifa kee miidhagina kee osoo hin taane konfiidensii kee ofitti amanamummaa kee ilaalti. Akkamitti akka ati dubbattu akkamitti akka ati wantoota hojjettu jechuudha. Inni shanaffaan yeroo dhimma kee dhabdu yeroo fedha kee dhabdu sitti hin dubbattu. Kanaaf gochaa ishee irratti xiyyeeffadhu malee dubbii ishee irratti hin xiyyeeffatin. Dubbii ishee qofa irratti yoo xiyyeeffatte sobduu sitti fakkaatti. Osoo akkasnaan jettuu deemte jetta dhumarratti. Inni shanaffaan qabeenyi kee amanamummaa siif hin bitu. Qabeenyi kee xiyyeeffannoo ishee akka argattuuf si gargaaruu danda'a. Garuu akka isheen siif amanamtu siif hin taasisu. Inni ja'affaan fedha cimaa kaayyoo guddaa nama qabutti harkifamti. Nama dhibaa hin barbaaddu. Galmoonni kee waanuma xixiqqoo yoo ta'ani hariiroon keessan yeroo xiqqoo qofa tura jechuudha. Inni torbaffaan baastee ishee hin barbaaddu yoo taate caalaatti si barbaaddi. Yeroo kaayyoo guddaa irratti xiyyeeffattu qabaattu ati maagineettidha. Ishee ofitti harkista jechuudha. Ishee argachuuf dhama'uu si hin barbaachisu. Yoo kana hubatte isheen tasuma si dhiistee hin deemtu. Namoonni akka waan nama fooyya'aa waan argatteef isaan dhiistee deemtutti yaadu. Dhugaan isaa garuu kan isheen isaan dhiistee deemtuuf miira fedha waan irraa dhabdeef qofa. Wantoota ani amma sitti muuf jedhu kana yoo hubatte ishee sitti hidhuu qofa iyyuu miti. Akka isheen hariiroo keessan isa gati qabeessa kunuunsitu jabeessitu ishee taasisa. Kan isheen sitti hidhamtu akka isheen waa miireeffattu taasisuu kee irratti hundaa'a malee wanta ati isheef kennitu irratti hundaa'a. Waa'ee hariiroo keessanii wanti gati jabeessitti dhaga'amu jiraachuu qaba jechuudha. Maallaqa kennaa xiyyeeffannoo kee kennuufiin kee gaariidha. Sun garuu akka isheen sitti hidhamtu hin taasisu. Wanti ishee sitti hidhuu danda'u miira ho'aa gammadaa addaa yoo itti dhaga'amee fi si waliin yoo taate wanti ishee yaaddeessu hin jiru yoo ta'edha. Yoo ati mi'a garaagaraa kennuufidha jettee yaaddate ammayyuu deemuu ni dandeessi. Si wajjin turuun boqonnaa nagaa akka kennuuf yoo miireeffatte qofadha. Inni lammaffaan nama isheen jalqaba irratti argitee filatte sana ta'uu hin dhaabine. Jalqaba yeroo si argite nama ofitti amanamummaa qabu nama dhoksaa ta'e kan hin tilmaamamne turte. Ji'a booda immoo kan tilmaamamu kan ishee barbaadu taata. Isheen dhiira guyyaatti meesajii dhibba 100 barreessuuf hin jaallattu. Kan isheen barbaadu nama jireenya mataa isaa irratti xiyyeeffatu akka isheen isaa argachuuf dhamaatu kan ishee taasisudha. Chaalenji ishee godhe callistee ishee hin gammachiisin. Dhiirri waan isheen jettu hundumaatti walii galu dhumarratti isheen uffisiisa. Sitti seequu dandeessi ta'a garuu kabaji isheen siif qabdu irrachaa deema. Dhiirri isheen biratti hafuu dandeessu akka isheen waa yaaddu akka isheen waan haaraa yaaddu dhiira taasisuu danda'udha. Kanaaf yaada isheen hin argin jirtu akka isheen argitu ishee taasisi. Kabajni hidda hawwatamaa ta'uu kee jaallatamaa ta'uu kee agarsiisu isa dhumaati. Inni afuraffaan jeequmsa keessatti kan hin raafamne tasgabbaa'aa ta'e. Jireenya keessatti jeequmsi kufaatiin dhiphinni innuuf yeroo kana yoo yaaddofte isheen sana ni hubatte akka dadhabaatti si ilaalti. Yoo garooti tasgabbaa'aa taate haalicha keessa turte akka kattaa hin sochoonetti si ilaalti. Inni shanaffaan yeroo isheen ittiin si argachuuf dhamaatu kenneef itti dhiyaachuun kee baay'ee gaariidha. Garuu guutummaan gosti ishee wajjin turuudhaaf karoorsuun gaarii miti. Yeroo kennuufii qabda. Isheen yeroo itti si yaaddu argachuu qabdi. Si yaaduun ishee immoo wanta akka isheen caalaatti si barbaaddu ishee taasisuudha. Inni ja'affaan dhoksaa ta'uu kee akka itti fufee jiraatu taasisi. Itti of beeksisuun hawwatamaa ta'uu kee jaallatamaa ta'uu kee hir'isa. Karoora kee hunda, miira kee hunda, yaada kee hunda isheetti himin. Dhiira isheen sirriitti hubachuu hin dandeenyetu dhiira isheen waa'ee isaa yaaduu dhiisuu hin dandeenye ta'a. Inni torbaffaan jireenya kee jalqaba taasisi. Guutummaa kaayyoo keetii yoo ishee taasiste hawwatamaa ta'uun kee badhaadheema. Yerootti fedha cimaa kaayyoo guddaa ishee irra darbee qabaattu isheen si wajjin ta'utti baay'ee boonti. Kun baay'ee ishee boonsa. Isheen nama bakka guddaa ta'e tokko deemaa jiru feeti. Inni saddeettaffaan gaggeessummaa keetti akka isheen amantu, akka isheen jaallattu, akka isheen itti gammaddu taasisi. Yaada bilchaataa isheen hordofuu dandeessu maddisiisi. Yeroos nageenyatu itti dhaga'ama. Eegamtuu sekiurd akka taatetti yaaddi. Isa akkasii isheen hin dhiistu. Dabalataaf akkaawunti kana geessoo luma seenaa kan biraaf immoo maatii ta'a. Kun yoo ija keessan bane save like comment godhaa.